geeddaramu itti fufa'eeri mootii keenya. Dhaabbattoota amantii kiristaanaa hunduma jechuun ni danda'ama. Adventistii guyyaa torbaffaarraa kan hafe dilbata akka sanbata guyyaa torbaffaatti qabaju. Maaliif adventistoonni guyyaa torbaffaa akka guyyaa torbaffaatti sanbatarraa kabaju? Maaliif dhaabbattoonni kiristaanaa hafan immoo dilbata kabaju? Guyyaan kabajamuu qabu hoo yoom ture? Mee gaaffiiwwan kana otoo hin deebisiin dura waan waldaan kaatolikii dhimma kanarratti hojjette ilaalchise Phaaphaasiin waldichaa ifatti kan jedhu haa ilaalu. Waldaan kaatolikii otoo Pirotestaantonni hin argamin waggaa 1000 dura ergama waaqayyo isheetti kenneen guyyaa sanbataa sanbata duraarraa gara jalqaba torbaniitti jijjiirte. The Catholic Mirror September 23 1890. Mee kanas immoo ilaala. Gaaffii guyyaan sanbataa isa kami? Deebii sanbata duraatu guyyaa sanbataati. Gaaffii maaliif qooda sanbata duraa dilbata kabajna ree? Deebii sababni nuyi dilbata qooda sanbata duraa kabajnuuf waldaan kaatolikii dhaloota Kiristoos booda bara 336 walgahii Laadoqiyaatti ta'e irratti sanbata duraarraa gara dilbataatti waan jijjiirteef. Peter Garment The Convert Catechism of Catholic Doctrine edishinii lammaffaa. Mee ammas viidiyoo kana ilaala. Irra deddeebi'uudhaan doolaara 1000 affeereen ture. Dilbata qulqullinatti eeguu akkan qabu wangeela qofa keessaa kannaaf mirkaneesseef. Seerri akkas jedhu wangeela keessa hin jiru. Kun seera waldaa qulqulleettii kaatolikii qofaadha. Wangeelli kan jedhu guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu. Waldaan kaatolikii kan jettu akkasumatti aangoo waaqayyo naaf kenneen guyyaa sanbataa balleesseen guyyaa jalqaba torbanii qulqullinatti akka eegdu sin abbooma. Seerrii fi addunyaan guutummaan kabaja ulfina seera waldaa kaatolikiif abboomamuudhaaf gadi jedhu. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. Seera waaqayyo cabsuun dura du'a filaachuun aadannoo keenya injijjiiramuun geeddaramu itti fufa'eeri mootii keenya. Warri dilbata kabajan kabaja seera kaatolikiif gadi jedhu. Argitanii waan jechaaru. Phaaphaasiin kun dhugaa jiru lafa kaayera. Guyyaan waaqayyo kan ajaje guyyaan torbaffaan guyyaa dilbataa miti. Guyyaan dilbataa guyyaa jalqaba torbaniiti. Sanbanni guyyaa torbaffaan immoo kan nuyi sanbata duraa jennee waamnudha. Jalqabni torbanii kan inni kabajamu waan ragaan macaafa qulqulluu jiruuf osoo hin taane, kabaja waaqayyoofis osoo hin taane, kabaja waldaa kaatolikiif ta'uusaa ifa baaseera Phaaphaasiin kun. Pirotestaantonnii fi Ortodoksonni ammayyuu kaatolikii keessaa hin bahin jiru. Garuu haa ta'uyyuu malee aangoo waaqayyo isheef kenneen jijjiirte jedhe. Dhuguma waaqayyo aangoo seera isaa jijjiiruu waldaa kanaaf kenne? Waaqayyo aangoo seera isaa jijjiiruu namaaf kennee beekaa? Mee dabalataan waan isaan jedhan kan iyyummaa haa ilaallu. Nuti aangoo wangeela ol ta'e qabna jechaa jiru. Maal jedha barreeffamni kun? Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. Dilbanni mallattoo aangoo keenyaati. The church is above the Bible. Waldaan wangeelaan oli.
And this transference of Sabbath from Saturday observance is proof of that fact. Jijjiirraan sanbata duraarraati jijjiirame kun kanaaf immoo mirkaneeffannaa keenya jedha. Argitanii? Sunday is our mark of authority. Dilbanni mallattoo aangoo kaatolikiiti. Kan waaqayyoo miti. Sababni isaasaan church is above the Bible. Wangeelaa olii waldaan keenya jechaa jiru. Nuti wangeelaa olii seera barbaanne kennuu dandeenya. Just seera barbaadan kennani. Sababni isaa aangoo waaqayyoof kan kabajamu ture. Guyyaan inni 7ffaan garuu sanbata ana waaqayyo gooftaa keetiif kabajamudha jedhe. Seera ba'uu boqonnaa 20. Lakkoofsi 10. Argitanii? Sanbata ana waaqayyo gooftaa keetiif kabajamu. Aangoo waaqayyoof kan kabajamu sanbata guyyaa 7ffaa. Isaan kun garuu jijjiirreerra jedhani. Sababni isaa wangeelaa olii nuti jedhani. Har'a Protestaantiin, Ortodoksiin yeroo dilbata kabajan aangoo waaqayyoo jalaa ba'aniiru jechuudha. Aangoo kaatolikii jala jiru jechuudha. Aangoo paappaasii jala jiru jechuudha. Aangoo warra antiikiraayistii ta'e kana jala jiru jechuudha. Argitanii? The church is above the Bible. The transference of Sabbath from Saturday observance is proof of that fact. Kanaaf ragaadha. Jijjiirraan sanbata duraarraa gara dilbataatti nuti goone aangoo sandeeyin yookiin immoo dilbanni mallattoo aangoo keenyaa ta'uusaaf ragaadha jechaa jiru. Seera waaqayyoo cabsuun duraa du'aa filaachuun aadannoo keenya hin jijjiiramu geeddaramu itti fufa'ee mootii keenya. Mee kanas immoo ilaala. Gaaffii waldaan ayyaanota duraan turan sirreessuuf aangoo akka qabdu karaan ittiin mirkaneessinu kan biraan jira? Deebii. Aangoo akkasii utuu hin qabdu ta'ee jijjiirraa kana adeemsiftu ture kan waldootiin ammayyaa ishee waliin irratti waliif galan. Bakka sanbata guyyaa 7ffaa dilbata guyyaa jalqaba torbanii hin buuftu ture. Jijjiirraa aangoo wangeelaan hin deeggaramne akkasii hin taasiftu ture. Stephen Keenan A Doctrinal Catechism fuula 174. Macaafni qulqulluun keenya aangoo waldaan seera waaqayyoo jijjiiruu danda'u isheetii ragaa inni nuuf kennu tokkollee hin jiru. Garuu waldaan kun ija jabinaan seera kana nutu jijjiire jedhu. Protestaantonnii fi dhaabbileen amantaa kan biraan yaada kanarratti mormii qabaachuu dhabuu isaanii immoo akka ragaatti kaawwatu. Dhaabbileen amantaa ammayyaawaan nu faana waliif galaniiru waan ta'eef kun immoo ragaa aangoo keenyaati jechaa jiru jechuudha. Argitanii? Sanbanni garuu seera salphaa miti. Sanbanni yeroo kennames uumama akka nuti yaadannu, uumaa ta'uu waaqayyoo akka nuti yaadannu, yaadannoo uumamaa ta'eetu kenname. Waaqayyo guyyaa 6 hojjedheen gaafa 7ffaa boqodhe guyyaa kana nan eebbise nan qulqulleesse jechuudhaan isinis guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhaa jedhe abboommii kana kenne. Namni tokko sanbata irratti ka'a jechuun dhaabbanni tokko sanbata irratti ka'a mootummaan tokko sanbata irratti ka'a jechuun aangoo waaqayyoo irratti ka'a jechuudha. Uumaa ta'uu waaqayyoo morma jechuudha. Argitanii? Kanaafidha macaafni qulqulluun waa'ee waldaa kanaa gaafa kaasu isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbata. Ayyaana beekamaa seera waaqayyoo geeddaruu yaada. Warra waaqayyoof qulqullaa'anis hin dadhabsiisa kan inni jedhuuf. Kun immoo dhugaadha. Ijoolleen waaqayyoo dhugaa waaqa iddootti eeguuf jecha
baroota keessatti jaarraa dukkanaa sana keessuma bara tokko bara lama bara walakkaa kan jedhu barri tokko guyyaa 360 barri lama guyyaa 720 barri walakkaan guyyaa 180 walitti guyyaa 1260 akka ragaa macaafa qulqulluutti guyyaan tokko akka waggaa tokkotti waan ilaalamuuf raajii yeroo irratti jechuudha. Waggaa 1260 yeroon bulchiinsa sirna Phaaphaasotaa jaarraa dukkanaa jedhamee kan beekameef ijoollee waaqayyoo irratti ejjennaa hamaa, dhugaa waaqayyoo irratti ejjennaa hamaa, seera waaqayyoo irratti ejjennaa hamaa waan isaan fudhataniif. Garuu seerri waaqayyoo harka namaatti hin kennamne. Waldaan seera waaqayyoo gaafa jijjiirtu waldaa ta'uu ishee tafa. Argitanii macaafni keenya seera keessaa isa kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti murama jedha. Nama dhuunfaan yoo cabse yakkitti murama taanaan waldaan tokko seera waaqayyoo publicly gaafa diigamuusaa barsiistu Yesuus akkas jedhe. Seericha keessaa utuu fiixaan hin bahin gar tokkoon fidalaa hin baddu jedhe. Namni tokko garuu seera kana diigamuusaa yoo barsiise mootummaa waaqaa keessaa irra ta'e. Dhaabbanni tokko seera waaqayyoo diigdee gaafa diigamuusaa barsiistu immoo addunyaa irratti maal jechuu akka ta'e itti yaaduun nama rakkisu jechuudha. Akka Adventistii guyyaa torbaffaatti Adventistiin guyyaa torbaffaa kan isheen eegduuf waaqayyoof abboomamuu waan qabduuf jechuudha. Sabni kun afaan isaatiin na waaqessa garaan isaa garuu anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii nama akka seera waaqayyootti barsiisuu jedhe Yesuus. Argitanii abboommii namaa barsiisuu Adventistoonni guyyaa torbaffaa sirrii isaaniiti jechuudha. Guyyaa waaqayyo boqodhaa jedhe irratti boqochuun dirqama waan ta'eef. Seera namaa dhaga'uun seera waaqayyoo eeguutu dirqama waan ta'eef. Argitanii waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Macaafni qulqulluun ragaa guutuu nuuf kenna dhimma kanaatiif. Yesuus akkas jedhe, isin yoo na jaallattan abboommota koo eegdu. Namni ani isa beeka jedhee seera isaa immoo eegne immoo sobduudha. Dhugaan isa keessa hin jiru. Namni ani isatti nan jiraadha jedhe immoo karaa Yesuus irra jiraate adeemaa ture irra deemuun isaaf ta'a. Yesuus immoo abboomamaa ture. Argitanii? Abboomamuu akka dandeenyuuf karaa isa sirrii irra deddeebi'uu akka dandeenyuuf waaqayyo hubannaa dhugaa nuuf kenna. Waaqayyo sina eebbisu. Seera waaqayyoo cabsuun dura du'a filaachuun aadannoo keenya injijjiiramuun geeddaramu itti fufa'ee mootii keenya. Bineensichi aboodaan ka'ee abboommii arfaffaata dhiiga waaqaa tolfamaa dhaabee ija jabinaan of kuusa bakka.